Rakkoomti akkasitti dirqamaan qabee gabaa walakkaa keessatti buna nu tumsiisaa jiru kuni maal jettanii yaaddu mee faamilii tilmaama maal isinitti fakkaata? Mee viidiyoo kana gara xumuraatti ilaala. Keessattuu warri ganaa mana dhaabbattanii warri dhaabbattanillee waan hundumachi keessa jiruyyuu dhandhamasaa hundumaa bartaniittu warri ganaa immoo jirtanii sirriitti warra akka keenyaa kana ilaala. Ani yeroo tokko roon ilaalu manni kun hagas maratti gaafatamummaa waan namatti dhufu namatti fakkaatu garuu moroo keessa seenaan dubbiin akka biraati. Viidiyoo kana laayikii gochuun jalqabaa hundi keessan yoo jaallattan warri haaraa taatan immoo sabiskiraayibii gochuun maatii keenyatti dabalamaa jecha. Waan viidiyoo kanarra jiru bakka kanaa isinii ka'ee isinitti machuudha. Dirqii gabaa keessatti har'a buna akkasitti na doqqofsiise kana walumaan ilaalla maal takka ture. Bakka kanaa yeroon isinii ka'u akkuma argitanii manaa bahiitiin gara gabaa deemaa jira. Har'a guyyaa gabaa qidaamee ture. Ani immoo fedhii gabaa deemuu hin qabu. Amma immoo galgalaa'ii sa'aatii 9 ta'ee jira jechuudha. Rakkoon na qabe sanaaf immoo gaafan ka'ee qajeeluu eessa deemtaa sa'aatiin kun deemee jira. Gabaan kaateetti naan jedhaa turan ijoolleen. Dhaqee manii yoon arge yoon dhabe immoo rakkoon qabu yeroo biraan itti deemaa numan bahee jechuudha. Manaa bahee. Amma kana gara bajaajiitti deemee dafee qaqqabachuun qabu warruma duubaallee akkasittiin sukutii jechaatee jira. Xiqquma deemneetu nuti manaa baanee ispaaltiitti kan baanu isa booda bakka kana ispaaltiitti ba'ee isa booda bajaajii qabachuu fi gara gabaa sanaatti jechuudha. Gabaan hin kaatii sa'aatii 9:10 taanaan gabaan hin kaatii naggaadee malee argitu kan duubarratu manaan jedhanii numan bahee. Isa booddee bakka kanatti bajaajii qabadhee amma bajaajicha irraa fuudhee oofuuf akka akkaataa isa wallaalee dafee toofiigee baay'ee tokko natti tola. Achi immoo deemee dhaqee gabaa sana egaa xiqqoomaan argadhee wanti inni bituu deemeefis immoo gama lakkatee isinitti anima. Amma kana buune bajaaji irraa bu'ee gara gabaatti seenaa jira. Gabaan keenya egaa kunuu kana fakkaata. Guyyaa qidaamee gabichi guddaadha. Guyyaa roobii immoo agas maramiti jedhanii garuu immoo sa'aatii waan deemeef qaqqaawwiteetti ishuma duubaallee yoon arga imbii kan akka carraa koo ta'eetuma ittuman deemee jechuudha. Kunoo kanarra baanii duubarra baana. Filafiitis ispaaltii irratti yoo bu'an duubarra immoo naanna'anii gabaatti gadi bu'uu jechuudha. As biyya kanatti immoo gabaa kana keessatti immoo gaarii fi namni qixuma deema gaariin karaa darbaa namaaf hin kennitu. Isa booda seene maal bituuf mee cinqima maaluma si qabeet akkasitti si fiissaatii jira. Akka adurree galgala dimimmisa keessa fiidduu hin jettani. Kunoo gara gabichaatti seenne gagabaanii bakka kanatti galee jira. Xaragamee ka'ee gara kanatti galee jira. Xiqqoo malee hin hafnee jechuudha. Maaliif sa'aatiin baay'ee deemee jira. Hanga nama fedhii gabaa deemuun qabu garuu immoo akkas ta'ee abbaa warraas immoo misaa dhufanii kanarratti rakkoo koo kanarratti yaada waan naa kennaniif inumaan ka'e gaa. Isa booda bakka kana ga'e kunoo naggaadonni hidhatanii ka'aniiru naa hiikaan jedhanii wanti rakkadhee manaa bahe maal seetan mooyyee buna hin qabu. Ani kanan daakuu maashiniitti jechuudha. Maashinii kan buna daakuu kan qabamee waan tokko daakuu nan qaban ture garuu immoo ijoolleen as gibbii kana keessa nu bira galanii jiran jiru. Ijoolleen sun egaa kan abbaa manaallee qabameetii lama ta'anii kan galanii jiran siingiliidha. Waa miiqatu jira jechuudha. Namoonni tokko yeroo kiraa galan meeshaalee barbaachisaa ta'an hunda guuttatanii galu. Isaan kun immoo sanarratti xiqqoo haalli mijataa miti. Yoo danda'ame fuulduratti illee isaaniin illee walis hin barsiisaa. Ijoollee qaqqaalii turanii tokko hojiin qabdu manuma teessii yeroo manaa bahu ishee waan madda ishee wajjiniitiin hin deddeemachuudha. Baay'ee tokko namatti siqu. Achiin booddee sammooyyee bunatti daakkatan hin qabanii ani maashiniitti hin daakkadha. Maashiniin moroon kennuufi isaan immoo maashiniitti daakuu hin beennuu jedhanii wayituma buna danfisatanitti fidanii natti kennu ati nuu daakee jedhanii. Amma haala isaanii yeroon ilaalu siqiqqi jedhanitti toluu didee jechuudha. Maaliif yeroo hundumaa immoo gaafa waan tokko harkarraa hin qabne namatti gaafa deeman nama dabbara sinii galee wayituma buna danfisatanitti maashinii kenninaafi achitti nuti daakkachuu hin beennu jedhanii fidanii natti kennu anatu daakee kennaafi. Achiin booda maaliif mooyyee hin bituu jedhee abbaa warraallee akkasuma mooyyee biti lakkii jennaani. Eshatuman jedhu har'a boratuman jedhu tutturee bubbulee amma abbaa warras misaas dhufanii maaliif deemtee minnee kan jedhu dubbannaan baqqaanumaan ka'ee jechuudha. Achii ka'ee gabaa seenne
isheen wajjiniin tokko fudhadhee deemu wajjumaan deemne. Achii booda gabaa seennee gabaan kaateetti naggaadonni hidhatanii akkuma argitanii maddaarabaa keessa isa hidhatee kaawwate naa baasee yaa'u kuni isa harkaan soofamee waddeessa jedhanii namicha tokkos itti waamee kun waddeessa na waddeessuma naan jedhee achiin booda muka isaa wajjiniitiin kunoo akka kanaatti bitee isaanumaaf sababa jechuudhaanis gaafa ibsaan hin jirre itti fayyadamuu danda'a waan jiru nama fayyada. Gaafa ibsaanii hin jirretti fayyadamaa gaafa hin jirres immoo isaan akka isaan cinqaman waan hin barbaanneefini deemee mooyyeetti kana biteen galee jechuudha kunoo achiitiin galaa jira amma. Immoo bunni jechuudha akka kootti buna mooyyeetti tumamuu fi jabanaamatti yoo danfe minyaas namattis bareeda namatti tola malee moqorqoraan kuni maashiniin kun akkasumarratti anaanatti hin tolu barumti finnaan tekinooloojii mataan malee achiin boodaan hangalee harkatti immoo buphaa wayiis immoo bitee garuu naggaadee marraan bitee booda kanarra buphaa tokko ishee birrii 20 bitee gaayis kan zambiilii xiqqoo kanatti immoo qabaadhee deemu achi immoo kan biraa malan bitee timaatimii tokko argii bite kanaan achi waan tokko hin binne kanuma qabadheeni yeroo deebinu immoo bajaajii dhiisnee miilaan deemnaa jedheen as keessa babbaruu waan hin barbaadee fi karaa kana istaadiyeemii ji'oga isaanii istaadiyeemichi garam akka jiru hin beeku akkasittiin kunoo isheen kun hojiin qabdu manuma jirti baratteellee xumurtee barumsi sagas maran taane akkasuma biyya alaatti illee ergatteetu eegaa jirti egaa waaqayyo akka ishee milkeessu sinillee sumarraani milkooftuu jedha isheen tokko immoo ishee biraa immoo qulqulleessituu wayitii baankii keessaati jechuudha akkasittiin lama taanii nu bira jiru isheen kun hojii waan hin qabnee fi bakka hin deemu hundumaatti ishee waammadhe ishee wajjin deema haa eebbifamtuu mucattii amala qabdu turte achiin booda kunoo gabaa keenyaa galaa irraa gabidoo keenya laayikii nu godhaa isa wajjiniin illee waliin sin barsiisaa isiniin jechuu barbaadeene kunoo amma bitanneetu mooyyee keenya bitannee galaa jirra jechuudha. Kunoo kan qadada qabu wanti ta'e wayiillee jijjiira ture garuu gabaan kaateetti bakka walumaa gala isaatti dhiisee mangaluu yoollee umurii hin qabu ta'e yeroo muraasaaf itti fayyadamne isa booda immoo kan biraan bitee dheeshuma kana binnee gallee gatii isaa lamaan isaa ilmoo isaa wajjiniitiin birrii 450 binnee jechuudha gatii isaa mooyyittii kana isayyuu feerroo miti inni ittiin tumamu sun feerroo miti sibiila wayiiti yoo ta'u didee yeroo biraa fidii siin jijjiiraa naan jedhee shabnatti godhate namichi. Gabaa galgala keessa kaateedha gargani hiyyateen achi keessaa naa baasii jedheen achi keessaa baasifadhe innis immoo kunoo amma deebinee dhufnee bakka kana gibbii keessatti hin dhoqqosaa jira kunoo kana fakkaataa sibiiluma wayiiti ilmoo isaa feerroo miti yoo sii ta'uu baate fidee siin jijjiira feerrootti guyyaa biraa mana fidheera naan jedhee gatii isaa birrii 480 gadi gadhiisuu jedhee giddii meeqaanii 450tti nutti kenne baay'ee bareedillee yoo argame boondaan itti rukuta naannesse akkas fakkaataa umurii yoo dheerachuu baate immoo guma nu fayyade haa deemuu gammana gaafa hidhamee waan miiqatu nama laallata waan ta'eef qiwamochii jabaadha waaqayyo sinaa gargaaruu warra keessa jirru immoo siniif alaaffisuudha fayyaan jiraannaan egaa wanti hundumtuu suuta'ee guyyaan bulee turreen tartiiba qabachaatii deema viidiyoo koo laayikii sheerii godhaa lafa irratti nagaa